buhaan islaama ta'uudhaan arganne addunyaa dhumarratti faayidaan gammanne hanguma qabanne kanaan miidhagne alhamdulillahi ammuma manneen rabbitti kafaruu kan nu najaabaane melala kanani dubbatame numne waan rabbiin dhoowwerraa waate koodorkamne waan numi dunyaanne dhugurraa fagaanne sumii horiin binne dhuguu najaabaane namummaa daganne hayawaanan taane nagaan baane galla akka kabajamnen akkasuma kulli yootti fayyadamne bu'aatiin arganne fi dunyaa waddiini amanne yaa rabbi rahmata keetiini silaa kana ture diini nabi keenya nu akkamitti jirra yaa ummata keenya rabbiin islaama taasise hiree keenya khalqiinu tarjume amantee jireenya utuuttiin hin jiraatin biraa dhumuu teenya islaamummaaniif nu walirraa fageenya gaafa gaafatamne maali deebiin keenya maslahaa ummataa ture diiniin keenya jidduu ummata islaamaa obbolumaa keenyan jecha malee gochaan fageessinee teenya faayidaa tokkummaa seenaa durra geenya nuti yoom fakkeenya taana yaa ikhwaani amanne yaa rabbi rahmata keetiini kanaafuu mee dura ofaasirreeffannu gara dhibdee keessaa tasa tarkaanfannu rabbiin keenya taqwaa gaarii nuuf haa kennu akka haqqi irratti khaatima argannu obboleewwan keenyatti wanni nu dhaammannu akka du'aaidhaan wal bira dhaabbannu akka daawwaa irratti ikhlaasa argannu yoos malee taabnu sumaan fayyadamnu ikhlaasni jabeenya rabbiin nuuf haa kennu waan bor fuula raamaan fudhanne dhaabbannu akka kulli khayrii rabbiif taasifannu rabbiin nuuf haa kennu rahmata isaatiini amanne yaa rabbi rahmata keetiini يا الله خلقته نوكني تديني أمن يا ربي رحمتك يديني يا الله خلقته نوكني تديني أمن يا ربي رحمتك يديني دين النسيادة يقول لك فني إرقاسا كيسوتي ويتا قلبي فني حكي وليبدا متوراه بني obboleewwan keenya tammas waadammanne yaa namticha rabbiin diin islaamaa kenneef bakka yootti eeggadhu waan sirraan eegamne daawwaan himuu qofa seete akkan dagamne hojiin keenya daawwaadha akkan irraanfanne namuu bakka jirrutti yoo hin eegganne rabbiin hundaa gaafachuunsa waan hin hafne beeka waan nuuf kenne eenyuuf waddaddaani amanne yaa rabbi rahmata keetiini nasiha gabaabdu wahii isiniin gahuuf anaaf isiniifis waan dawaanu ta'u namni dubbiin kiyya galtuuf dhaga'u namuu akka yaadatu bakka dhaquu kahu salphinatti guyyaa fuula rabbi gahu namuu bakka jirutti of dagachuun ta'u yoonu biraan toliin diiniin galman ga'u hunduu qooda qaba waa xiqqoollee ta'u salaamtaa gaarii illee namaan jechuu ta'u yookaan fuula gaarii yoo namatti bahu amma laa ilaaha illallah kun galma ga'u tattaafataa ta'u nurraa juma diiniin amanne yaa rabbi rahmata keetiini ergaa koona dhaga yaa beekaa wallaalaa diinidhaan teeffamuun yoomi fanuu gala hadiisa ergama rabbiirra meelaala namoota isituudha waan amrisaa jala hundarraa gaafachuuf taha rabba laalaan islaamummaan jireenya keessa yoomduu gala jarri daldaltootaatis qotee bulaan
isin yaa ogeeyyaa kimi mana yaala amaanaa hunda biraa qaba rabbal aalaan waan arrasiif kenneen boritti madaala jabeenya seelaala tigaafatamuune amanne yaa rabbi rahmata keetiini yaa namticha amante rabbii kee ibaaddu kan magaala keessa dhaabbattee nagaddu utoo amantee gaarii kana ofirkaa qabdu hojii kee keessatti of dagachuun qabdu dafqa namaaf irraa eegiti kun qabdu iyyooti naaftuu taate yookaan kijibdu diin islaam akkasitti jarri quban qabdu yaa namticha amaanaa fuutee firgaa qabdu abbaan si arguu baatus rabbiin jalaan dabdu arraballeessite bora akhiraa dabdu bor rabbii kee jalaa bakka dhaytuun qabdu diini keetii fadhu umrii kee gabaabdu yoo waan milkii yaaddu ofin dagatini amanne yaa rabbi rahmata keetiini ayaan islaamummaa akkamiin qajeelaa hundameeti qareete waadamu kajeela qotee bulaan daangaa wal cunqursaa oola dachee walii dhibee umriisaa wal lola mana murtii guutee achi wal kochola islaama akkaseete jarri kana laala kana bira akkamiin daawaan keenya tola dachee bor jala jiisu irratti wal lola gubbaa cunqursitus jireenya achi jala maaf of duraa deegda mana kee galgala bureessatti bahuuf qaba rabbii jala yaa nama of laala tuudimsiin gahini amanne yaa rabbi rahmata keetiini ergaan koo nama rabbitti amane hunda laala hojjattoota mindaa baadiyyaa magaala har'a qofaa miti boriif yaadin tola yaa barsiisota biqiltoonni sin jala itti gaafatamni jabeenyi wal caala ummanni ilmaan ofii sitti ergate wallaala yoo sin diini eeggattan sin laalee kajeela diini keetii fadhu rabbii kee kajeela inshaallah kajeela numti kajeelaani amanne yaa rabbi rahmata keetiini atis yaa abbaa taayitaa mana murtii teessu dhaamsaan sitti ergadhaa si biraa geessu jaahiliyyaadha sirratti qabdee teessu namattu miikaa'ee wal namaan qixxeessu utuu seera rabbiiti namni waliin balleessu silaa ulamaatti habakka tammateessu hojii kee keessatti eeggadhu amma dandeessu bora daba rabbii baadhachuu hin dandeessu bara dheeraan teessu as deemte guyyaani amanne yaa rabbi rahmata keetiini eenyuun ba'utti gaafatamuu jala yaa abbaa taayitaa biiroo waan harka kee jala yoo beekaa nama miite rabbiin kee si laala makhluuqaa rakkiftee khaaliqni si lola rabbiin akkii ofiisiif dhiisuun saammala akkii namaan dhiisu namarraa kaffala garii addunyaa irratti tu jiru cancala duniyaa dhiifliyaana nama biraa dhaala yeroon asiin hafuu miidhin nama of jala har'asiif bari'uu sitti galle galgala namu asirraa gala guyyaan isaa dhumnaani amanne yaa rabbi rahmata keetiini sirraa fuuchuuf ta'a rabbi waan siif kenne yaa kan rabbi yeroo faangoo sitti kenne gooftaan kee argaadha kan maaluun dhokanne bakka jirtu takka diinii kee hin daganne akka sababa kee namni hin ballamamne jarri dur nama miidhe nam tokko as hin hafne duniyaa har'a jiraachuun nurratti hin jalqabne abaaboo akaakuun dhumnaan nuti dhufne murtee isaa dhaabbachuun kun waan afaan qabne yoo nu islaama ta'a namatti jallanne jarri kaan nu laalee akka akkiin baqanne yoo nu of eegganne kabajama diinii amanne yaa rabbi rahmata keetiini rabbi waan namaaf kenne namarraa fudhata of duraa qofaa miti waan dabres yaadata
baasabu sanuun ga'e taraa dabarfata eenyuun asinafu kan biraa dhalata bakka tafaa rabbi waa hunda to'ata khayriif sharri guddoo xiqqoo yoo